Kunoo otuun isinitti himini yoo na barbaadanii gara Wallaggaa deemaa jira waan ta'eef dhimma jabaa tokko na qabate ammuma kee amma murteessee saniif deemaa jira. Yoo na barbaadan nan barbaadina Wallagga deemaa jira. Yoo niitoorkiin na hojjete magaalaa Askoo ga'e viidiyoo gadi isinii dhiibisa. Maaliif jennaani ammuma kee amma murteessee deemaa jira waan ta'eef sirreeffadha jennaani naasirrachuu didee jechuudha. Dhumarratti isinitti hima waan hin deemeefi haga dhumaa na dhaggeeffadhaan isiniin jedha. Amma magaalaa keessaa ba'aan jira Finfinnee keessaa ba'uu osoo hin taane Askoon deemaa jira jechuudha. Bakka jiraadhurraa ka'ee Askoo deemee siree qabadhee tikeetti muradhee buluun barbaade. Maaliif jennaani yoon tikeetti muradhee bule malee asirraa ka'ee hin qaqqabu. Bakka jirurraa ka'ee ganama ka'ee hin qaqqabu jechuu. Kanaaf deemeetanii hoteela qabadhee hoteela bulee jechuudha. Siree qabadheetanii achi bulee achirraa ka'ee ganamaan kutaa jechuudha. Kunoo makiinaan nama sassaabbachaa deemti. Magaalattiin Finfinneen keessanii akkasitti magariisaan guutamtee karaan babbareedee jira dhugaa. Hundasaayyuu isinii waraabaan deema jechuudha. Kunoo as ga'een jira. Asitti nama sassaabbachaa deemti makiinaan. Kanaaf xiqqoo dhadhaabbatti malee Finfinneen haala bareeddura jirti. Waan hunda isaatiin argisiisa. Kunoo siree kanan qabadhee jira jechuudha. Garuu manichi badaa miti, qulqullina hin qabu. Haa ta'uudhuma malee birri 600 hin qabadhe. Askoo dhagaa kuni Askoo keessadha. Tikeettii koo muradhee dhufee warma tikeettii naa muree sanatu ijoolleetu siree naa qabe jechuudhaan beeku. Ani badaa keessa kan beektu ture ergiin biyyaa ba'e akkasitti fidanii dhufeetti galee innaani 600 jedhanii ani immoo shaanxaa minamina naa fuudhee dhufee innumti tikeettii naa muree suni birri 100 immoo akkasitti kenneef gatumanni shaanxaa naa fide jechuudha. Garuu manichi qulqullina hin qabu badaa. Kunoo laxiraatii injiraa mitiiree hin miiccani. Shinti beetii minaamillee miiccamaa dhalaaleera. Girgiddaa minaaminni isaa baay'ee xuriidha, namatti hin tolu. Kana na qufaasisaa jira. Ergiin viidiyoo waraabeeraa hodhee sagalee jalatti qabe maaf jennaani makiinaa keessatti makiinaan parparbar jetti naa ta'uu dide jechuudha. Kanaaf jedhee amma reefu sagalee jalatti qabuutti jira. Malee wallaahi magaalaan Finfinneedha. Hin bareeddi dhugaa homaan jedhu safarri jiraadhee ba'aa jiru hedduu tokko bareedduudha jechuudha. Kanaafiyyuu waan jiru magaalaa keessallee isinitti agarsiisaa. Haga dhumaatti naa wajjin turaa waan hin immoo deemee fi isinillee barumsa isiniif ta'a. Boru gaafa biyya galtanii wanti na mudate kuni wanti na mudate deemee an maatii kiyya sapiraayiz godha. Mucaa kiyya sapiraayiz godha jedhee wallaahi torbee tokko ture malee hin ture. Na wanticha mijeeffadha dee bakka taa'e malee waan hin taa'uuf hin qabu ture torbee tokko. Sababii kanaaf maatii kiyya sapiraayiz gochuu bakka injiraa mitiire. Kanaafidha dhumarratti isinitti himaa. Maaliif jennaan barumsa isiniif ta'a. Boru isinillee isiniif barumsa ta'a. Akka koo kana dhuftanii dhiphettanii hin teessanii akkasitti kunoo maatii kiyya jaarsa kiyyallee gatee dhufaa jira kaa akkasitti ba'ee deemaa jira kaan isiniin jedha. Kanaaf jennaani na qufaasisuu barbaada dhiifama. Qorranna seenee natti fakkaata. Eda jechuu yeroo ittiin algaa qabadhee bule sana qorranna seenee malee akkasii viidiyoo dippilikeetiin godhe amma ammaatti jechuudha. Yeroo ittiin karaa bubu'u ganama yeroon ka'ee deeme karaarra ga'u isiniif waraabaa deemaa jechuudha. Kutee maaf viidiyoo waan dheeratuufi kuteen itti dabala jechuudha. Isinii waraabaa deema. Kanaaf jennaani warroonni magaalaa yaaddan ilaalaa kaa. Kunoo Finfinneen keessan Askoon bakki jedhamu ijoollee Wallaggaa yoo jiraattanii asii qabattu jechuudha. Mana injira sireen baay'eedha. Garuu nama kadhatu kottu si kadhatu sodaachaa minaamin deemee qabadhee malee kana fakkaataan isiniin jedhatun beekin maatiin kiyyallee hin beeku. Ittiin himni obboleessa koo tokkicha sana bichaatti himee obboleessa koo isa tokkotu wanticha naa fidee dhufaa jira ture wanta hin barbaadu. Maatiin illee isatti naa kennani maatii biraa akka inni naa dhufu barbaade isinirratti himaa. Saniin booddee lakkunu argitanii ijoo fooqii kana qaamee fooqii kana dhugaa isiniif waraabee bukkee darbeetu hin haasa'inii. Kunoo amma ba'een jira ganama bakka bulee ba'ee jira jechuudha. Kuni magaalaa gara
hoolotaa gajjallaati natti fakkaata. Maaliifii kun intini gajjallaadha. Hamboo gajjallaadha. Hoolota keessaa yeroo ba'u dukkana sa'aatii 10tti nu baasiini odaa baasiin qabadhe. Tikeettiin Dambidolloo na geesse immoo 2,100 muradhe jechuudha. Achi kee shaanxaa wajjin immoo bakkuma mataa kiyya taa'u iddoo tokkotti bakka dhufee ka'ee shaanxatti masana lamman qofa shaantaa 2 qofan fidee dhufeenu uffanni konni kan egaa jimmaatti hafe ganaan immoo ol deebi'ee fuudha. Obboleettii koo biratti hafe inni kaargoo godhe ishee wajjin gad dhufnaadha karoorri koo ishee wajjin Wallaga gabbuunaadha. Maatii sapiraayiz goona jenne malee akka nama galaa jiru kanatti miti wallaahi laazim. Akkasitti akkana ta'ee bakka amma kun deemaa jirra. Hamboo gajjallaadha kun ergin hamboo darbee waraabee ammallee reefuu lafti barii keessa jira. Kun ijoolleen hamboo gajjallaa kan yoo jiraattanii haaloo kan maatii keessatti goree darba. Lammaffaatti goree darba amma guyyaa 3-4 caalaan bulu oliin deebi'a wantichaa fi waan hin mijeessuu barbaadu. Saniif jechuudha kana fakkaatti magaalaan isinii wawwaraabaan deema hundaafiyyuu isin daawwadhaa isinitti naasaa. Dhimmi guddaan kan hin galee fi ani akkuma beekamu waggaa 8 fixuu ga'ee tan galee waggaa 8 qomannaaf ija 3 ji'a 4 naaf jechuudha. Waggaa 8 fixuuf biyya Arabaa hojjedhee waggaan 8 kana keessatti birriin qabu waan hin hojjedhas waan yuutuubiin kiyya naa hojjetus buukii koorra galaa jechuudha. Hin gala malee hin ba'u jechuudha. Saniin booddee paaspoortiin koo immoo ani hin haaressine irra darbee jira. Mattaaqiyaallee hin qabu gateen jiranii maatiitti kennes okkee hin badinatti fakkaate gaafadhee. Saniin booddee gaafa nama galu maal ta'e beektaniire anamma galee birrii Finfinnee marraan baafadhalee buukiin haadha kiyya bira jira mitiire buukii koo naa fidii kottodhe obboleessa koo. Eege saniin booddee obboleessi koo kun buna fe'ee dhufaa jira. Bunni immoo akkuma beekamu magaalaa Gimbiitti fattashamee birriin illee achitti kaffalameetu ol ba'a jechuudha. Gaafa dhufu inni Gimbiimatti qabamee hafe. Maaliif dibbiin xiqqoo hin jirti jedhanii sababii kanaatiif fi nageenyaa fi sirrii miti. Mucaan kun buna kana qabatee buukii koo qabatee achitti hafe. Achumaan kanaaf inni kan dhumarratti dhaggeeffadhaa isiniin jedhee achumaan buukii kana qabatee achitti hafee birrii ani hin baafanne homaa harkarraa hin qabu birriin galchaa ture buukii irratti galchan beektu. Saniin booddee obboleessi koo har'an dhufadhaa boriin dhufadhaa inuman eega inuman dawwala bunni fattashamee ba'uu didee birrii abbaan buna fudhatu immoo birrii erguu didee birriin ergamu malee immoo hin ba'u. Sammaa kana wachi jira ganaa borba'ee balee. Achumaan shakkeen mana baankii dhaqeen izin jedhee akkuma wayiitu na kaasee deeme eenyu hiriyaa koo tokkotu hin jirti deemi dhaqee ilaalimee gaafadhu ilaalimee naan jette. Akka ishee dhawwatan immoo beekaan duraan. Saniin booddee dhaqee tan gaafadhu birrii 5,000 baafadhaan jedheen. 5,000 miti 2,000 sii baasnaa naan jedhan. Isheen 2,000 barreeffadheetti kennadhee maal jedhee paaspoortiin qaba garuu mattaaqiyaa minaaminaan qabuun jedheen hin ta'a rakkoon qaban. Gaafa nagee paaspoortiitti kennee birritti barreeffadheetti kennadhu hin ta'uu naan jedhan maaliif hin jedheen paaspoortiin kee waggaan irra darbee jira waggaa 2 hin hojjetu birriin kees immoo ba'uu hin danda'u galchaa turte malee socho'uu hin danda'u jedhan. Eshi buukii fidadhuureen jedheen buukiidhaaf miti bakka buukii sana baafattee dattee yoo sochoofte malee socho'uu hin danda'u birriin keedhan. Kiu jechuun amma nan gaggabe dhugaa rabbi. Maalin jedheen lakkiin ta'uudhaan. Achumaa itti dhiiseen egaa abbaa ta'e na qabe kan jedhe egaa irraan gadee kan. Namkuti buukeen fidaddees hin ta'u bakkuma itti deemteetu sirreessi gootee birrii kee sochoofta jedhan. Nannaa baddeeree manatti galee tan sila uffata hin qaba shaaworii galee na qabin jedheen kanan deeme. Akkasitti kunoo dhufeetan jira Wallagga mucaa obboleessa kootti dawwalee karaatti na eegee Gimbiitti na eegee jedhanii Gimbiitti na eegee buukii koo fudhadhee kutaan jira amma gara Wallaggaa jechuudha achi deemuutti jira saniifu jechuudha kanatu na galchee booddee maa'ummaa fakkeenyaaf akka koo kana yoo namni birrii maqaa keessan qofa irratti galchitanii hin socho'u birriin dirqama galtanii sochoosuu qabdu waggaa 7-8 warri teessanii hin socho'u. Yoo dhuftanii warruma biraa baastan sana birattanii dhuftan malee akkas malee hin ta'uu jechuudha. Kanaaf gara Wallaggaa deemaa jira. Hundaafuu waan inni irra ga'u waan hin ta'u
isiniif waraaba an dhugaa maatii kiyya surprise gochuu barbaade malee akkan finfinnee galee jiru hin beeku garuu bakka waama mucaa kiyya waggaa amma kana gateen jira surprise isa godhaa waama bareedaa isaa bitadhee gala bakka maqaama ofitti tolchuun iyyuu waan guddaadha miti reen beektu amma kana dalagannee manallee ijaarradhee bakka harkuma ulfinaatiin hin gala maatii kiyya jedhee makiinaa mataa kiyyaatiin hin galadhe kanaafini tutturee jireenyi akkasin harkaa taate bakka akkasitti galuutti jira silaa akkasitti galuun barbaanne dhugaa uffata amma hin fuune bara uffata hunda hin fuune uffata obboleettii koo birallee hin fuune akkasitti galuutti jira hundaafuu bakka waan ati jette hin ta'u dhugaa waanuma rabbii jedhetu caalaa bakka nariifadhu aaree bakka akka aariitti hin dhufe malee dhugaa rabbii aariidhaan hin ba'ee deema haarachuudha sammaa kana maaliif yaanni koo dhugaa rabbii makiinaa mataa kiyya bitadhee mucaa koo maqaa mucaa kootiitiin maxxaajaa mana iyyuu gaafadheen ture mucaa kootiif hin ba'uudhani waggaa 18 gaditti hin ba'u naan jeen maqaa isaatiin bituu barbaade bakka surprise godhadhee yaade dhugaa rabbiin isiniin jedha maal jedhe footoo isaa irratti hojjisiisee maal godhi babbareechin gashadhe akka jaayibaatti yaadee ture ta'uu didee saniif amma deebi'ee sirreeffadhee deebi'ee ammallee inshaallah gaddeebi'ee surprise godha malee hin dhiisu jechuudha sanan godhan jedhuun garuu akkamatti zim jedhee galaara amma hin himne maatiitti hin himne amma obboleessi koo akkas buukin dhufee sirkaa fudhadha gimbiitti sirkaa fudhadhe deebi'an jedheen malee kana ta'e sana ta'e ittiin jenneeni zim jedheen akkasumatti gala maaliif gana moo maatiin jaartiin dadhabduudha kotototo jedhanii rakkisu gana hincinqamti bakka amma yoo nan galadheen ganaa karoorri koo ganaadha waan ta'eef waan ta'een sirreeffadha minaamin buukinis akkanaa dhufaa jiruun beetti ishee matiitti kenne waan ta'eef kanaafuu waan ta'een sirreeffadhuun qabaa birrii waan ittiin gadi bu'uun qabu yoo buukinnaa dhufe malee dhufu malee hin jedheen duraanu akkasitti beetti amma kaakuna dhaqeen irra baakaa maalan godha maal gochuu hin danda'are wanti yaadee naa mijachuu dide kanaafuu mama rabbii godhettaa inshaallahitii du'aa godhaasiniin jedha akkasii viidiyoo biraatiin aga walitti deemnutti nagaannaa tura yoonii toorkiin gannaa dhiisee gadan dhiisa jechuudha akkasii kaa jedha nagaan tura galatoomaa ulfaadha warra daawwatanii laayikii sabskiraayib godhaa waan jiru hundumaa viidiyoo isinii waraabaa kanaafiyyuu barumsa irraa baradhaa dhugaa rabbi akka koo dhiphettanii hin taa'inaa wama tattaafadhaa malee maaliif jennaani Lalu kana torbee tokkoon turuun ture amma kaakuna akkana ta'e dubbiin kiristannaan badhaane akkana taate kaa maal godhame rakkoo badhaa